Ani sarraa yoo ta'uun barre Aminaa jennaan gara keessan keessa wayii kitaaba sanarratti qaraati baay'ee tokko bu'aa turte yeroo akka san abbaa wayiitti wallaahi. Subhaanallah. yeroo san achi dura waggaa lama kitaabban hedduun barsiisa usularraa kaasee ilaanga tafsiraatitti aqiidaa tana fan sirritti barsiisaa osoo akkasitti barsiisuu hin jira waa adeemsa keessa sababaa tokko jaalalaatiin naaf muniyyeen tokko achitti ayyee jennee achi boodaan osoo jedhuu guyyaa san barataa nama 220 barataa akka malee itti laffe achirraas sammuun Dhibbaa diyyamee fi dhimma tuqamte qofaa maa lakkoofsi markasaa sun haga dhibbaa sanuu kitaaba 40 bichaa wayiitti deebi'e ture. ijoollee jajjaboo ijoollee miyyoon takka ni jirti ayyaantu jeniini haadhaa fi abbaan isaa ishidha suudara jedhanii ishiin suuduma jirti laala haadhaa fi haati kanatti na biratti teessee eeydi aqiidaa abbaa jana haffasiise kitaaba aqiidaa abbaa jana hifzii qomatti oofsisiise ijoollee hedduu jechuudha kanan kitaaba achirraa baqaa guyyaan ijoollee san dhaben baqaa ijoollee san bakka takka tayyee jaayyee jeen markazuma waraabessu bakka sammuun na tuqamte achirraa baqaa. Maa jecha dhugaa kalaamni sun nama fayyis ta'e namti si duukaa jiraatu. Otoo markazicha irratti immoo deebitan ijoolleen keessan illee isinii wajjin jirti. Jechuun namni waan fedhe jedhaga. Namaan maaliif kana jedhanii jechuun hin danda'amu. Deebi'aatii ijoollee illee walitti qabadhaati. Barsiisaan dhaamsa kiyyala. Dhuguma ijoolleen keessan hedduu hin beektan illee dhaachiin illee wal beekna. Narratti boo'aa turani baay'ee tokko. Ustaatiin akkanuu jalaa hidhamanii maal mataa fee dhukkube jechaa turanii yugaanaanii. Hundumaafuu khayrumaa. Deebi'aa gaariidha ijoollee keessa illee jiru. Jaallatamaaf jecha. Soomana booda rabbiin tolchu taate laala mala kitaaba kana laa kitaaba kana akkan gaafa san laala akkan gaafa san gaafa markaza laala mala kitaaba kana laa ni agartaa miti wallaa kitaabni kun hundi isaanii guyyaan soomana dura soomana dabre akkan kitaaba kana walitti ilaala akkana kaa'een seenaa afaan atees jedhee qalbii itti cabee lafa kaa'elaattu namni akkanatti kun aqiidaadha kitaabban aqiidaati kun immoo kitaabban matnootaati akkanatti tarraa'ee ta'a jechuudha akkanatti namni tokko dhufeeti isin sossoosu harkaan isin xu'inu jechuudha kitaabban ergan guyyaa kana akkanatti kaa'ee jechuudha kitaabban kana keessadha ergasii as Mee kitaabicha lafa akkasitti qabi. Maal ergasii maktaba wayii keessa teessan si'a kitaabuma keetii kun maktaba wayii keessa teessan si'a duraanaan. Subhaanallah. Maktaba kiyyaa bata kursii takkaati mana olii hogga keessummaan natti dhufte kursii hin fuuti jedhee achi ol kaa'e malee duraan kursii as kaa'e jedheen duuba kana taa'ee qaraasise kitaabban fedheen keessaa ol ka'e qaraasise. Subhaanallah. Rabbiin waan godheef qaba beektaa rabbiin waan hunda waan godhuuf qaba. Yeroo marka sana keessa jirtan tasgabaa. Akki kun hin jiru. Jiruudhuma tasgabbaawee jiraataa turtan yeroo sana keessatti akka dhaamsa obboleettii tokkootti deebi'aa jechuun asabiyaan illee markazitti deebi'aati jedha. Abshira amma yoo rabbi fedhettan anis illee nutti mokkoraa jira ijoollee ani amma beekta anammas yoon wantayyee jeesse laalle ijoollee takka duraan seene duraan barsiisu dhaqe osoon kitaaba riyaadaa walakkaa kanatti oofuutan kitaaba tajriidaati kitaaba riyaadaa irratti sixiqo sammuun na jeeqam na kaas osoo walakkaa kana oofee osoo nas jiruun ijoollee gaafa sanii sayyaadadhe achumatti dhaabee bakka ergasii ittiin deebine jechuudha. Tajriidaa fi riyaada kana wal duukaa maaf ooftan sila simmaa silaan beeytanii akkaataa kitaabaa kana wal duukaa hin ta'u riyaada fi tajriida yeroo buluuqa buusisiise kan inni itti hin buusisiisin kan itti hamilee na cabta keessa tajriida aanaa kuxbarraa kaasee buusuudhaaf waraqaan 20 hafte bakka sanitti irratti hamilee na cabte silaa namni bakka sanitti suuta gattaa dhobsaa fi kabajaadhaan eebbas fudhatee akkasitti kitaaba isaan katimii godhataami kitaabni irratti hamilee hin cabin kitaaba buluuqaa fi
usuula kitaaba too'it riyaada qofa. Tajwiida Kitaabni sanaa fi immoo itti riyaada hamilee sanaa asalan gizee qaraasiftanuu walirraa fageessitanii laa ganama yoo riyaada qaraasiftanii galgala tajwiida malee gizee hunda namni kitaabaa miti quraana yoo laalu mataa harkaa ba'a. Maa kana nyunu ni beeka. bara ammas akkatti adeemsa keenyaatti maali beektaa guyyaa zuurii sa'aatii torbarraa kaasee hanga sa'a 8 aqiidaa baratama. Aqiidaa kitaaban aqiidaa arsiifna. Galgala hanga amma ani irifti an warruma kitaabaatti ijoollee quraana narraa qarasa malee irri guddaan kitaaba kiyya qo'adde kitaabuma kiyyaan sirriitti qaraayisa aqiidaan sirriitti qaraayisa. Galgala sa'aatii 8 seenee hanga sa'aatii 6tti ba'a kitaaban. رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسير الصور من حياة الصحابة قراسة الصور من حياة الصحابة سنفرن سيرة قراسة خلاصاتنا كتابا سيرة أنا يدو يروسنا كمل إلى يوم تكات ساعات تربة فارتين يا مساء سديتي فانتام سبحان الله عندما في ربي وان بدون قدو خير ما فانت ربي قدو عندنا خير ما في حتى تيك توك ما كان الرايو تو بدني غير ايمو سن اكرغتي چلو ما جتني وابرسيستني نغا تريب نغا امالتو بده مادور چيچين كون لنجرو كيستي يو تيك توك كون تقاچون ما دفو دلاونتي سيمبيو قبدن ديفا مسنر لي بيتي amma dhugaan naannisee taa'anii nambarata nama soddom. Gaddumaan baana ustaata tokko gaafa mana kana dhiyoota mana kana anis mana kanatti jira mana kana dhagaa jiru ijoolleen tun akkanan teessu jedheetan bakka alaal mataan kun naadooteetanis yaadannoo dhiyoo sanaan yaadatu irraa kan ka'e ustaata sasaniif kenne laa barataa. Barattoota humbaana barattoota yoo akkam xiqqaate markaza afuriif hin kenne. Hin kennina barattoota keessa walitti qabadda. Qabu bakka hogganaan qaraasisee ta'anaan mataan kun nageenya hin qabu jechuudha. Ganduma immoo kanaas seenan. Erga gaafa soomanaati jechuudha. Naagalee amma akkana godhaa laasiin quraana qaraasisaa tajwiida qaraayisaa riyaada qaraayisaa buluuga qaraayisaa usuula qaraayisaa hin danda'amu kun aslan namni guyyaatti sammuudhaa rabbashamaa hin oolu maal akkaataa jechuun akkaataa ofii keessaniitti barattan ni beektu waan ta'eefi yaani har'a yoo riyaada qaraanii har'a oolanii borimmoo wama tokko qaraanu tajwiida qaraanu fedhan tafsiraa qaraanu malee gizee hunda waa wal duuka deemnaan kitaabaa miti quraanattuu mataan nama harkaaba. Kitaabaa miti quraanattuu mataan nama harkaaba. Innaa tiktookiin kun faayidaa hin qabu yeroo isin akka taatan taatanii namni jabaadhaa isiniin jedhu sun sheeqxaana ni beektanii. Sheeqxaanan sheexaana dheennufu waan ta'eef. Ilma namaa keessan. Waan jedhuu barbaade. Yoo si agarsiisu osoo guutuun guututti. Dhaalammaa amma kaatee agartu kun kitaaba usuulaati. Kitaaba usuulaa usulu salaasaa guutuun guututti. Kitaabni toodillee guutuun guututti akkanumatti haalan jira. Lammaffaa deebi'ee waan fakkeenya barataan tokko hoggaanii fi waa barsiifamu tartiibaan ka sagalee dhaggeeffatuu hin dandeenye jira hogga dalagee dhufe barreeffama dubbisuu jira. Achirraa deebitee ammas warra kaanis shuruuxa salaataatis addatti ammas barreessitaaf addatti ammas sagalee qabdaaf ammas addatti kitaaba kaanis darsii ammas addatti kaanis ammas sagalee qabdaaf. Tartiibaan jechuudha. Osuma kan akkana dalayduu gaafa barataa ati waggaa lama akkanatti itti laphaate ani takkaa yeroo san keessatti tiktook naanneen beekuun isa ati nani beekta yoo ta'ellee warra ahbaasha kana wajjin imoodhaan wal falmina. Imoodhaan wal falmina malee tiktook kanatti hin deebu hin seenan. Amma tiktook kana dhiisaa ilaa amma ijoolleen isin hin beekne gaafa isin akka feetan mataan gara isin intinii teenaan akka feetan dubbattanuu ijoolleen maal jecha isin jala dhuftee jabaadhu siin jetti jabaadhu sheexaana qofatu tiktooka jechuun uummata sheexaana qofala namni rabbiin sodaatu hamma qaba. Kanaafuu tiktook qanna isaatii akkuma argasii diinii rabbii sanatti Ustaaz deebi'a. Muhammad Bayaan TikTok dhiisuun qabani Sumayya gaafa Ustaaz Muhammad Sinaasaan jiru maahiroo dhiifama No, no. dhiifama maahir sinaasaan yaada maahir xiqqoon qaba. sinaasaan jiru dhiifama. Kanaafuu samma mabbayyaa wantan isinii himu akkuma ergasii khayrii ergasiitti deebi'a. Khayrii gaafasi waan hin taane dubbattanii harka isinii dha'u ni beektan isinuu jaruu warra akkamii akka ta'an ta'uu hin qabu kun. Abshira taate. Anis soomana amma silaa beektaa soomanee Ilaa. dhufe beektaa itti Akka yaadee danda'e. obboleettii tokkootti
akka obboleettii tokkummaa mabbayaan hagatin yoo gamillee asirratti nanti ni ta'a oolte hagam akka walitti dhiyaannullee hin beekta. Hagam akka walirraa fagaannullee hin beekta. Warri asirraa ati waa jettee naan harka sii dhaanu uqsumoo rabbal kaaba warra shayxaana waliin daggafanuudha. Gaafatu sirbitu islaamas jala taa'ee harka sii dha'a ture. Ta'uu hin qabu sun. Bakka islaamummaa barsiisaa turte islaamummaa irratti lubbuun kee ba'uu qaba. Kanuman sii dhaama. Dhaabi tiktooka dhaabii gara markazaa nuu dhaqe. Wallahi tiktooka dhaabii gara markazaa nuu dhaqe ijoolleen si wajjin jirti barattoonni keellee siif deebi'an warri hadha harka sii dha'u kun akiraatti illee siin qabanu duniyaatti illee siin qabanu. Kanuma qofan siif himaan akka obboleettii tokkootti. Yaanni keellee bareeduma Sumayya gaariidha. Ustaaz Maama Bayaan dursa salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaleessa mana jaalibsatitti baga Akkasii Muhammad Bayaan sirraa bu'aa rabbiin si wajjin haa jiraatu. Dubbadhaa sin. Ustaaz Maama Bayaan baga gara tiktookiitti. Wallaahi siifan godha Muhammad Bayaan siifan godha wallaahi siifan godha. Du'aa obboleettummaa kan musliimummaa sana siifan godhaan abadan garuu waan hin taane irratti immoo sin deeggaru na beektaana. Akkanne. Waan hin taane irratti sin deeggaru. Isa namni ati mataan akka tokko si taanaan ati caffartee na harka siidhaanu qilee seenan malee waan akkasii duukaa hin deemnu. Ilmi rabbii irratti immoo si duuka jirraa jabaadhu siin jenna. Akkuma ergasii akkuma wallaalaa beekaa godhaa jirtu wallaalaa sana itti deebi'i beekaa nuu godhi malee faayidaalee si hin qabu of xiqqeessu jechuudha miidiyaa jechuun. Anaan walitti qaba nu beekta jedheen abdii qaba. Anaan walitti qaba miidiyaarra namni jiru yoo jalqaba ho'aa dhufe ni xiqqaataa dhufa. Kanaafuu bakkuma caalimaa sirraa bareeda. Bakkuma nama gurguddaa sirraa bareeda. Namni eenyunuu harka siidhaa oolu qabriitti eenyunuu si wajjin hin galu qophaa keeti. Tokko si aarsanii jecha kufurii si dubbachiisu barra. Jecha kufurii akka rabbii keetii walitti buutu jecha kufurii si dubbachiisu. Sun immoo ta'uu hin qabu. Jara kanaa wajjin teessee mataa hin dhukkubsatini. Jecha kufurii si dubbachiisanii harka sitti dha'u. Ta'uu hin qabu ilma musliimaati waan ta'eef obboleettii kan kee quxisuu yoon ta'es si gorsuu qaba. Wal beekna waan ta'eef hagam akka geenyu wal beekna waan ta'eef si aarsanii isa takkana jedhe jedhu. Gaafati gara amantaa dhude isa takkana jedhu kan immoo boo ibidda qotu jaruma. Kanaafuu kargasii nu tasgabbooftee yoo teesse akkuma argasii ijoolleen illee kabajaan si wajjin jiraatu. Jarri immoo har'a gaafati waan feetetti banteenna jabaa keenya siin jedhula. Jabaa akkuma duraan daawaa godhaa turte malee waan biraati miti. Islaamummaa sirraa bareeda malee kana jedhanii harka isa jarri siidhaanu qeebaluu hin qabu. Ustaaz Maama Bayaan Sumayyaan callisaan jirtu. Rabbiin si wajjin haa jiraatu arraa qabee Muhammad Bayaan kan obboleettummaa akiraa sirba sirraa hin barbaadu amantaa islaamaa akka argatiitti akka barsiistu sirraa eegu. Sumayyaa qoyi xiqqoo itti deebita rakkoon eenyunuu harka siidhoo qabu arraa kaaftee sirbaa sirratti bantee nama Muhammad Bayaan. Kan nama carraan itti deebitee asofta. Maahir maal eessatti wal beekna maaniifati maa cinqamtaa subhaanallah nagaan turishii Muhammad Bayaan kanuman siif dhaama. Ati isa gorsaati anatti aaruu maaliif barbaachisa Sumayya? Basharakumullah biljanna. Jechuun ishitti illee dhagahamuun malaa beektaa obboleettiin. Duratti ilaala himaa keessatti beektaa achitti hin argaa turan beekte tanaaf jette waan ta'eef deemuun gaariidha kaa. Yaanni isiis bareeduma bara. Ustaaz Maama Bayaan dhugatti baay'ee gammadee jira baga nagaan gara tiktookiitti deebite. Amma nuti qabsoon keenya kan gochuu qabnu tiktoota kan kee kasi jalaa gubate san bakkatti si deebisuudha. Fooloo goosifnee chaalenjii wayii jalqabsiisneetiin tiktookii kan kee 100 meeqaayyuusa 300 na fakkaata. Akkasimi isa san ol guddisuudha. Beektaa amma karoora